arra mata dureen tiyyaa haala yeroo jetti. Haala yeroo irratti eessarraa kaanee eessa geenyee eessa jirraa maal godhuu qabnaa maal gochuun nurra jiraa hajuu irratti gartee waliin dudubbannaa jechuudha. Akkuma beekamu qabsoon teenya dursa wanni isiin irraa kaate ummata dadammaysu. Ummata keenya dammayfanne hayyoota keenya sigalee ijaarranne hayyoonni keenya ijaaruun shayxaanticha hirriba dhorkite jechuudha. Sigalee arra sadarkaa tanarra jira. Dheengadda hayyoota keenyaaf waamicha goone isaan illee nu dhaga'uudhaaf haa galatoomani. Wanni isin irra wal dhabdan, wanni isin jidduu irra wal dhabdan waan sabaati malee. Jaartii wal jalaan fudhanne wasana keessan irra wal hin dhabne. Jaawarii fi itti aanaan haftee dhaabbatanii dooktar itti aanaa haftee interview wal godhuun mana PP girgireessite jechuudha. Kanaaf ragaan PP'n akkatti iyyite viidiyoo itti aanaan duratti Jaawari irraa haasa'uu ture hunda walitti hidhanii arra akkamii walit dhufan arra gartee akkamii wal gayan arra akkamii wal dhageeffatan jedhanii maraatuun isaanii ni yaadatamaa jechuudha. An duraaniin isinii hime namni shayxaana wajji mari'attee biitii ati jaaruu dandeessu hin jirtu. Namichi shayxaana afaaniin nagaya jechaati harkaan gartee dhiiga namaa cuunfatee dhugaa jechuudha. Sigalee haramane jaaltaayyee injeessanii jechuudha. Sigalee bineensa dhiiga namaa dhuguu bare bineensa dhiiga Oromoo kana dhuguu bare kanaa wajji mari'adheetiin gartee biyya tana jaaraa biyya tana gartee fuulduratti oofaa yoo jette siitu maraata malee isaa miti jechuudha. Dursa waan takkaan jala muree isin himee gara sagantaa kiyyaa deema. Shayxaanticha takkaa namni Abiyyi jedhamu ummataas hin qabu. Warra ilma keenyaa angorra jira, miitirkishoo teenyaa angorra jira, miilliyyoo teenyaa angorra jira jettu tanaaf hin hima sigalee. Keessan beektu. Miskiina garana nyaatanii hin himaaf sigalee. Irrumaan deddeebi'a. Rabbi haa galchuuf. Abiyyi sabaas hin qabu, amantiis hin qabu sigalee. Naannoos hin qabu. Wanni amantiin isaa aangoosaa qofa. Yoo shayxaanni dhufee aangoosaa wajji dhaabbate amma bineeyyii jaldeeyyii asirraa afaan bantu ta afaan waan chaayina tolfaman fakkaattu ta isa deeggarra jettu tanafaa Abiyyi osoo arke wallahi osoo ijaan arke maaltu na deeggari jee yaa abul qalbil qudur jeella hudduu tana keessa akka madaamiin ijoollee dhoytu sani sigalee dhawaa nan deeggarinii jeello laanii jechuudha. Maal bineensa akkanaatiin bineensi akkanaa si deeggarurra yoo si mormerra si jira sigalee. Kanneen amma Abiyyi maarree miitirkishoo jee afaan banu kun sigalee kanneen yoo si morman irra si fayyadan malee yoo si deeggaran bu'aan isaan si buusan hin jirtu jechuudha. Mee wohuma jijjiiramummaa Abiyyi fide deeggarsuma isaan Abiyyi fidan takkanaa hime. Eegaa Abiyyi guyyarraa gaddeemu dhageettiin isaa gaddeemu fudhatamni isaa gaddeemu siyaasaan isaa gaddeemu gaduma bu'uu malee mee isaa ol deemu naafiti. Bar namni tokko wanni si deeggaruun si barbaachisuuf sigalee ararraas boru guddachaa deemu siyaasaan teebitamaa deemu deeggarsi kee dabalaa deemu injifannoon tee fuuldura tarkaanfachaa deemuu fi bar wanni namni akka si deeggaru barbaadduuf sigalee kun bineensa gurguddaa afaan faashaa kana asirratti ol yaase arkitan gajaarsa keenya Harargeessa khafandishee fi injusa maallaqa san dafaanaa naqaa jaabar kakkanaa kana kun wanni jalatti hafe sigalee dafaati maallaqa san naqaa jaabar hangam takka Jaawar arrabsitee hangam takka Taayyee xiqqeessitee hangam takka Sheek Abbuu tarra komantii kennitee jaaniiti si hisaaban maallaqa ani niin beeka sirrittiin keessa beeka maallaqa waa dagalanii fi jalaa didanii jechuudha. Dafaa maallaqa san naqaa jaanii bar warra kaayyoo jalatti nafne jechuudha. Kun ammoo warra qawwee gurguratee hattuu gartee dur milishaa dargii faa turte ta qawwee gurguratee biyyaa baddeetu aabaa yoo dhufte mata nurraa cirti jettee lubbuudha isa jala galtee jechuudha.
waan akkana malee jalatti naaf laal namni namicha kanaan ilma keenya maarree keenya miitirkishoo keenyaatu aangorra jira juu maraataadha. Garuu hiree Oromootiin ichirrabbee yes hiree Oromootii attaallalee hatee ichirrabbee tana gaafa wal gaafachuun dhufte gaafa bilisoomne eenyu akkana nu godhe wal gaafannaa jechuudha. Tana gurra isin calawu waa takka namichi kun rabbiin isaa aangoosaati gosti isaa aangoosaati. Inni aangoosaa tuquu baannaan feetu nama gati feetu nama hati feetu nama gudeeti feetu nama buqqisi he don't care. Feetu nama arrabsi feetu hoogganaa feete arrabsi feetu baa feete arrabsi aanguma sabbuu baannaan irran kaayyanne jechuudha. So rabbii sin qabu rabbii sin beeku amantii sin qabu bigandaa sin qabu ganda abaluuti faa jettanii gandatti maxxansitanii kanaan gartee wanta jechuu ummanni keenya gartee namicha kana baruu qaba jechuudha. Qulqulleessee baruu qaba jechuudha. Silaa uzuu nama gartee tokkummaa biyyaa nagaya biyyaa dinagdeen akka guddatu namni akka nagayaan bobbahee galu akka barataan baratee eebbifamu qotataan akka qotatee nagayaan galu osoo nama barbaadu taate warra nagaya kadhatu kana ayyoonni keenya bar nagaya kadhatu jira namni warra kana fiqqabee nagaya buusaa jechuudha. Nagaya wanni jaan isaaf balaadha jechuudha. Saniifuu waa'ee isaatti dhiifneeti hayyoota keenya irratti wanni nuti fokus gooneef wanni hayyoota keenya wal nu tahaa jechaa jirruuf sigale namicha kanarraa abdii muratamtee jirti. Shayxaanaa wajji mari'attee biitii ati jaartuun jirtu. Shayxaanni hojiin isaa diiguu wal nama gachisiisu dhiiga dhuguu obboleessa jeesisiisu maatii gachisiisu hojiin shayxaanaa tanaa jechuudha. Shayxaanaa wajjiin mari'attee biitii ati jaartuun jirtu. Tanaanii hayyoota keenyaan wal nuu tahaa wal nuu dhagayaa sigale deengaddaa wanni irra wal dhabda waan sabarratti asiin sabni milkaawa asiin milkaawu lakkii jechuurra wal dhabdanii wal nuu tahaa jenne hayyoonni keenya wal dhagahee wal tahee jira jechuudha. Kungaa hadiraa piippii hadiraa shayxaanaa seeneeti dibbee shayxaanaa tumus seenee jechuudha. Dibbeen shayxaanaatu maal faa dhalchite amma gandummaa gaffidde jechuudha. Mimma laalaa warra piippii deeggaru guutu abal maarreen ija teenyaa nurraa ittiin bu'inaa maarreen miila keenyaa nurraa ittiin bu'inaa maarreen harka keenyaa nurraa ittiin bu'inaa siin jedhan sigale hojiin isaanii tana taatee jechuudha. Tasabaa dhiisaniiti taganda gaddeebi'anii jechuudha. Booda tagandaa dhiisanii tana takutaa dhiisanii maal godhu ta'an tagosa gaddeebi'an. Tagosatti gaafa gaddeebi'anii tagosaatiin milkaa'uu baatan tagartee gosa isaanii keessaa ibidda isaanii gaddeebuu ta'anii jechuudha. Akkanuma qabiinaa taa'e waan hin anjuu tanatti dhufuu teessa. Andeen gaddaan isinii hime osoon girgirii miidiyaa kanarratti hin ka'iniin baay'anni guddaan ramadame eega walgahiin gartee hiriirri jawween faan sabaa sablammii wajji walii galan sun eega dhufe sigale eega hiriirri sun dhufe namichi hirriiba dhawee halkanii guyyaa taa'aa bulaa duraanuu kiniinaan raffisanii sigale kiniina sanillee fudhachuu dideetiin halgaddafaa haqan qaalaniitti naqan jan sigale hin fudhadhuu jee osumaan taa'uu haaduu jee sigale duraanuu kiniinaan raffisanii kiniina sanillee fudhachuu dideeti maraachuu jiraa jeetiin arraarra isiniin kunoo wanni nan hime ozoon hin turin ozoon hin bulin an ilma maarreeti an ilma miitirkishooti miitirkishoon ija teenya miitirkishoon harka keenya maarriyyoo miila keenya adeero namni namicha kana deeggaru diina keenya malee ija teenyaa miti an dhugaan siima jala hure jaawar jala deem dhaqi ilaali nama nagayaa miskiina shaneedha deeggarta jedhaniiti ummata nagayaa siviiliyaan sigale akkana xaragu jiran jechuudha kana fixuun sirriidhaa jechaa jira. Ummanni hoggii tuullatee tuullaa ummanni qabu guutuu gubu jiranii jechuudha. Ummidhaan ummataa gubuun sirriidhaa warra jiru warri namicha kana deeggaru. Kuni diina keeti moo ilma keetire?
مناهم أتمان إفقافا الرخنو جبرينين عندين قد ياتوري أما يفتح يجرا درام برسنتي خداشان أما صدوميشان تيجي IMF كان غوتو غرتي irratti dabaluu qabdan jaanii ummata miskiina dachiin duraa badde roobnin jirre sigale arree isaa fuutee kafaluu teessa sigale mee isaa fuutee kafaluu teessa naa hime gibira persentii 35 ka dabalame Arsii Harargee Baale Jimma jeetiin amma dura isin lakkaa'ee jechuudha warri isin gibira Itoophiyaa guutuu waan IMF murteesse kana isinii kafaluu ta'a biyyammaa IMF fi Arabaa bulchaa Arab Emirates bulchaa namichi biyya gurguree jira maallaqa irraa fudhatee durooyin bitatee jira so amma biyya qabna jechuun dandeenyu yoo ganaa lollee biyya harkachuu teenye malee teenyen beeku malee ammatti biyya qabna jechuun hin danda'amtu jechuudha sigale saniifuu ummanni keenya dammayxanii warra gartee namichi kun ilma keenya mitirkishoo keenya miliyoo keenya juu kanarratti isin dadammaysinee arra dammayxanii jirtanii sigale dheengadda isa dubbachuun sigale dheengadda isa dubbachuun wanjala turee jechuudha dhiwuma tana bara lakki abaluun nu dhufu jira lakki mitirkishoo miliyoo nu fidu jira lakki jaawar fannoo nu fidu jira si haa fannisu abbaan fannoo guddaan eenyu kafan fannoo halkanii guyyaa gangalchaa jiru eenyu kafannoo hidhachiise eenyu kafannoon gartee waraana waaqaatii ya quddus xornio jee gartee asii jijjigarraa gubbarraa eegalanii hanga jijjigaa deemanii jachii xaaharu qaban jeeqa paarlamarra taa'ee dhaadate eenyu ka baay'ata gartee pirezidaantii booyyee isa kennee baay'anni duraa hanqannaan akka fannoon leenjitu godhe eenyu ati abiyyi deeggaraa hoggii fannoo abaluu jaare jettu xiqqoosollee sheemiin qabdu Allahu ta'ala illeen sodaattu sigale so kana hunda arra ummata keenyaaf fagoonee jechuudha ummanni keenya burjaajii keessaa bahee jira jechuudha alhamdulillah rabbil alamin burjaajii keessaa bahee jira jechuudha arra hayyoonni keenya kadheen gaddichirra dhaabbatee dhagaa walit darbatu hundinuu arra dhagaa wajji darbachuu jira jechuudha yeroo gabaabduu keessan naa eegimmaas isaanii madaraka tokkorra taa'ee wajji mari'atu miidiyaa tokkorra ozoon hin teenye madaraka tokkorra taa'ee wajji mari'atu wanni abiyyi jibbu nama jaarame jibba wanni abiyyi jibbu tokkumma jibba wanni abiyyiif diinaa hayyoonni gartee gaafa tokkummaan sigale gaafa tokkummaan sabaa dhuftee isa akka dhumattu waggaa hanga kana kan bulche addaan qoqqooduun sigale amma laalime mootummaan tun mootummaa shawaati finfinnee akka tolchu jirti namni shawaa daldalatu jira shawaatamtu daldalachu jira durriyyee barandaa jalaa guuree durriyyee gartee sansan kan qabne ta ummata shawaa bakka hin buune ta shawaanu ummannummaan shawaa sunu shawaa ta'uu miidiyaa irratti arge bar namni wal beekaa bar sigale shawaa ta'uu miidiyaa irratti arge fuudhee aangorra guuree maqaa shawaatiin fiixaa caccabsaa jaani kana gartee warra halkan tokkotti biliyeenar ta'e miizee shimallis fa'a sigale warra gartee haadha isaan dhalteefuu jiidhan qabne warra yoo namichi kun haadha isaan dhalte gurraa jaaniin gurra'uu jechuudha sigale so oromoon lakkii shawaan dhumaa jirti wallaggi dhumaa jira gujiin dhumaa jirti booranii dhumaa jirti arsiin dhumaa jirti harargeen dhumaa jirti wallo dhumaa jirti oromoon dhumaatii malee waa takka irraan harkannee jee oromoon dura dhaabbannaan misooma fuudheeti baale geesse meelaala akkatti danama qoqqooduu deemu hay baale ifaa bar ifaa baale san baale roobetti ma ifaa deengadda isin gartan san yoo ajjata lama kararraachi gorte bar dukkanaa bar hallayyaa keessa buutaa bar
buldingiin takka mannitti aanu mannummaan karaa sanirraa ifaan qabu bar sigale kana kararra dhaabeeti misoomaan hambaalee geessee fi Harargeen hinaaftee misoomaan hambaalee geessee fi Wallaggi hinaaftee misoomaan hambaalee akkanatti danama qooduu barbaadaa jechuudha sigale Oromoon kana beeyin magan wanni baalee ta'e Harargee taate wanni Booranaa ta'e Wallaggaa taate wanni Walloo ta'e Iluu Abbaa Boor Jimmaa taate jeeti uummanni keenya beeyin magan jee jalaati ta'e kana hunda akka godhu dhabeeti amma bineensa guutuu warra garaa isaatiif jiraatu qofa filee sigale warra maallaqaniin fudhadha juu hunda filee warra maallaqa akkaawuntiin naabuusuu baattan isattiin isni madhaa jaarsi dhageessanii warra akkasii qofa walitti diriirfateeti sigale yessarii qofa walitti diriirfateeti saba kana burjaajeessuu diiguu barbaadaa jechuudha kun itti milkaawa abadan itti milkaawa so kana keessa tarkaanfanneeti hayyoonni keenya arra sadarkaa gartee warri dheengadda inni akkam beekamneen dhagaa walirra darbisiisaa ture hundi arra miidiyaa tokkorra ta'anii waliin haasawanii jechuudha amma yeroo gabaabduu keessa Dr. Tsaggaayee Araarsaatiif Jawwee eeggadhu sanumaan duratti guutuu isaanii wala marro wala Jawwee wala waan Oromoon niin qaba jettu tabakka takkatti isee hulaa cufattee warrirriituu ta'isu eeggadhu sigale tanaafin awwaboon hin jarjarinaa ijoolleen amma dhukkee godhu jirti makalaakiyaa dhukkee godhu jirti kan fixu jirtan sunis obboleeyyan keessanii suuta ja'a wanni nan ijoollee wobootiin juuf waan deemaa jira sirri quba qabnaa jechuudha kana irra duuluun isan barbaachisuu jennee jirra ifiinuu duu jira nama ifiif ajjeesu jiru ummanni biyyaa yaa rabbi maal keessa jira kaadireef kaabineen paarlamaan biyyattii bar qoonqoo gaafachuu jira bar nyaata nyaachuu dadhabne paarlamaan biyyattii nyaata gaafachuu jira bar doktorri biyyattii nyaata gaafachuu jira bar haya kan doktorri sadarkaa tanatti daabboon dhabeeju mee qotee bulaan maal keessa jira kana ilma keetii deeggarii siinja kana abbaa injifannootii deeggarii siinja mee namni kana deeggarii siinjuu diina keeti moo ilma keeti moo fira keeti naayi atummaan deebiif gaafa kana gubbaan ka gibira simma wanta godhu ummanni qotatee osoon hin qabne horsiifatee osoon hin qabne tokkicha qabu gurguree akka gibira isa gabbaru hattuurra jaare gara jabeeyyii jala ifirra waajjira sarraa hanga gandatti irra jaare sigale dhukkee godhu jiraa jechuudha kana hunda PP maaliif godhu jirti only Christie's expelled kana hunda PP maaliif godhu jirti PP'n ummatan qabdu bu'uura ummatan qabdu paartiin tokko yoo bu'uura ummataa qabaate bu'uura saasanin diigu silaa osoo Oromoorraa abdii qabaate Oromoo kutaan hin qoodu Oromoo gandaan hin qoodu anaa Jimma ta'e tanaaf narra duulan anaa Harargee ta'e tanaaf narra duulan anaa Arsii ta'e tanaaf narra duulan siin jaa dhufe kaabinummaan guddaan suufa uffatee bar osoon namni Harargee ministeera tahee isa jala taa'u jiruuti jimaa Harargeerra murteessanii Harargee keellaarra dhaabanii Harargee miskiineessanii Harargee dur akka Suuditti namni itti yaa'ee irraa milkaa'u irraa fooqii ijaarratu naannoo biroorraa dhufanii diina hundachi baratan Harargeen har'a warra diina baratuuf qaariyaa baasuu dhiisi ilmoo ifii qaraasisuu hin dandeessu Harargee kas turte san miskiineessan haya namni isa jala jiru kun maal sii godhe maal sii godhe haya waajjira keeysaa Wallaggaa guutuu jan Wallaggi ama turbo guutuu dhumu jirti mee Wallaggichi keeysa guutuu taateef paarlamaa keeysa guutuu taateef sagalee daawa Tapua.
إبراهيم قبل مايكروفون خجايبه غنان إبراهيم قبل جمان يجري أنا قونيتي سجل وني جاون تنجر تون ورا أركتيمي أما سجلين سرويتي جرتلا أما سرويتي جرتي يجو أكاسلا إبرا قبدي جولين أرومو واون ده إبرا قبنا نت تقول أما سرويتي أما سرويتي مي سجلين إبرا قبنا سوسو وندن ديزن أرتوكو سوسو وندن ديزن چل جا شير بدايزن ها أما سرويتي مي أكان لاكونا دقيقو ما سرّيسنان سينجو واتكرا كونينجر أكان لالس so pipi mani fummata adda filti ato duree teenya bakkatti dhaabbanneen irraan fannu isaan bar amarra guddaa isin amma dhugumaan sagaleen dhagayni isaan bar sagalee wanni jaaniif irra guddaan akka ajandaan sheekka abbutaa jalaa badu sheekka abbutaa arra dhiisiiti gaafa gartee dura lafaa hausanu siyaasa ajandaan isaa jalaan badu so maalii piipiin ummata ba adda qooduun ummatuma aangotti isa fide adda filuun ummanni gaafa wayyaanee dura dhaabbatu beeki oggii walloddu'e wallaggaa asii battisa lola gujii keeysaa hidhiif nyaata arsii keeysaa tarkaanfii fudhata harargee keeysaa kuffisaa jechu ummata akkasitti tokkummaa isaatiin aangotti isaan fide arra adda babaasuun maaliif barbaachise maaliif barbaachise bu'uura ummataan qaban ummanni filateechin kaayyan kaayyoo ummataa harkaan qaban kijibduudha mee waan inaan poosti godhine jala gaddeemaa laala viidiyoo qaallicha sheexaantichaa sana afaan oromootiin afaan federaalaa godhuu deemaa jennullee shawwateef jala nu oofuutu